Ani waan akkasii gochuun jaalladhu. Waan akkamii goona siin jedhu. Hayi hiriyaan kun akkin teerti. Ani waan akkasii hin jaalladhu. Baay'ee namatti tola. Akkas taanaan sin barsiisa. Wanta itti sodaatu nan beeku. Baay'ee salphaadha bara. Si barsiisuu nan danda'a. Har'a osoo hin taane biyyaa jira. Maali? Qoymaa bakka itti na qorachuu baay'iste. Wanni narraa barbaadu hin jiramoo? Ani homaa sirraa barbaadeen. Hayi tole sittan hima. Garuu baay'ee nama qaanessa. Maaltu nama qaanessa? Homaa tokko rakkoon qabuuti miti. Waan ani si gargaaruu qabu sin gargaara. Namatu na jaallate. Guyyaan kun guyyaa dubartii ta'ee uumamuu koo ofitti gaabbee ta'uu danda'a. Garuu dubartummaa koo haalii uumama haaraa ta'uu hin danda'u. Amanee fudhadhee rakkoo anarra ga'u maraafiyyuu deebii ta'uun qaba jedheen guyyaa itti murtoodhuma ofii kootiif kaa'edha. Addunyaa kanarratti dubartii cimtuu maatii isheef jiraattu arguu caalaa wanti anaan gammachiisu tokko hin jiru. Anis immoo hawwiin koo of duraa isuma kanaadha. Cimtuu ta'uun barbaada. Jireenya dachee gadii mo'achuun barbaada. Akkasumas immoo maatii koo gammachiisee gatii isaanii kaffaluun barbaada. Guyyaa sana immoo Waaqayyo akkanaaf fiduu abdii guddaan qaba.
Galataan jedhamu. Dhiifama maqaa koo sitti himuun irra hin turre? Annatti misin jedhee raamatu. Maaliif? Na baruun barbaaddu moo? Maaliif hin si bara? Maal laafoota? Akkasumaan guyyaa biraa yoo walitti dhufne nagaa akka wal gaafannu. Akkas taanaan tolee rakkoon qabu. Wal baruu dandeenya. Maaliif dhuftee akka bakka kana teessee natti himuu hin dandeessaa? Iddoo kana taa'uun hin danda'amu moo? Ani hin danda'amu hin jedhe. Garuu sababa malee namni bakka kana hin taa'u jedhee. Tolee akkas taanaan nan deema dhiifama guddaa. Deemuu dandeessa. Garuu maqaa kee natti himii deemu. Maqaan koo maal siif godha? Anaan na barteette miti? Eenyu jedheen si waama jechuun karaa gubbaatti yoon si arge. Kana booddee lammaffaan arguu dhabuu dandeessa. Maaliif ati naannoo kana miti moo? Qo'imaa bakka itti na qorachuu baay'iste. Wanni narraa barbaadu hin jiramoo? Ani homaa sirraa barbaadeenni. Maaloo tasgabbaa'ee na waliin barbaaduu yaala. Tole, rakkoon koo golba. Billiseen jedhamu. Waan nama baqa jaartu natti fakkaata. Gaafan akkasumatti immoo si ilaalu dubartii addaa natti fakkaata. Jechuun bakka namni narraa baqatetti saayitii kana namni natti baqachuu hin taane afaan adda addaa. Inni rakkoon qabu. Garuu maaloo adaraa kee namni sun yoggaa gamana dhufe ana obboleessa isheetti jedhee nama. Dhugaa dubbachuuf taanaan oolmaa amma kanaa namaaf ooleen garuu amma oolmaa siif ooluuf na jaala. Oolmaa maaliif jettaati? Kan itti narraa barbaadaa jirtu oolmaa obbolummaa natti fakkaata. Kan ammoo siif ooluu hin dadhabu. An oolmaa naaf oolisiin jechaan jiru bara. Akkas taanaan immoo akkan siif sobuu barbaadaa jirta jechuudha. Tasuma raawwadhee akkas gochuu hin danda'u. Tole, oolmaas haa ta'u anaaf sobuu garuu haadha qofa na gargaara. Haalli itti keessa jirtu ulfaataadha nan beeku. Garuu si gargaaruu hin danda'u. Maaloo kana qofa na gargaara. Lammatas itti deebi'ee si rakkisaan. Tole akkas taanaan amma waan ansi ajaju raawwattaan. Raawwattu taanaan tasumaa si gargaaruu hin danda'u. Ishi tole maal siif godhu? Maddii korraa dhungatu. Yoo kana gootu si gargaaruu hin danda'u. Akkas gochuun natti ulfaata. Ani wanta akkanaa takkaa godheen beeku. Akkas taanaan xobbaallaadhaa dhaartama. Moo sammuun kee nagaa miti? Xiqqoo sirraa bu'aadha? Maalidha xobbaallaan? Hiika xobbaallaa yoo nama hin beeknedha jechuudha. Akka biyya keenyaatti xobbaallaa jechuun hoolaa reefu gahaa jirtudha. Gaafan akkasiin jedhu ati hoolaadhaa siin jechuudha. Nama ganaafa gooruu siin jechuudha.
Maaliif akkasnaan jetta? Rakkadheen si bira dhufee malee baran olaa miti. Dhugaa dubbachuuf taanaa akkasiin jechuu koon. Reefuu xobbeedhaati siin jechuu koon. Daa'ima. Tolee rakkoo hin qabu. Akka barbaadde. Gaafa nan harka ilaaluu baay'ee sodaachaa. Wanta amma kana si sodaachisu bakka kana fiiksee si fide maalidha? Ayi sasittiin himu. Akkas taanaan anis dhimma si gargaaruuf hin qabu. Ayi tole sittan hima. Garuu baay'ee nama qaanessa. Maaltu nama qaanessa? Homaa tokko rakkoo hin qabuutiin itti. Waan ani si gargaaruu qabu sin gargaara. Namatu na jaallate. Oh my god. Namatu na jaallate. Nama akkamii? Dhiira moo namatu si jaallate? Gurbaa wayiiti. Ani waan akkasii gochuun jaalladhu. Waan akkamii goona siin jedhin? Ayi hiriyaan kun akkin teerti. Ani waan akkasiin jaalladhu. Baay'ee namatti tola. Akkas taanaan sin barsiisa. Wanta itti sodaattu nan beeka. Baay'ee salphaadha bara. Si barsiisuu nan danda'a. Har'a osoo hin taane guyyaa bira. Maal? Dhiira jaallattee hin beektu? Eeyyin. Akkas taanaan 0-0dha jechuudha. Maaltu? Ayi asiin dubbachaa. Maal taatee re'aati wanni si gaddisiisee nan qabamu? Homaa waan na gaddisiiste hin qabu. Kan dhugaatti waan si gaddisiise nan qaba. Haga amma dubbanne geessa. Lakkaati homaa nan gaddisiisne. Har'a ta'uu baatus guyyaa tokko sin gaddisiisa abshir. Maal dubbachaa jirtan dhaga'amu bara? Homaa siin hin jenne. Namni si rakkisu yoo jiraate kana booda natti himi siin jechaa jira. Ani kana booddee manaan bo'u. Eessatti na argite silas? Maaliif manaan ba'a? Rakkoo jira moo? Nan sodaadha. Kana booda homaa waan sodaattu illee hin qabu. Bakka barbaadde akka barbaadetti deemuu dandeessa. Anuu siif jira. Tasuma waan an deebi'ee ishee arguuse har'a immoo kaduraarra hedduu miidhagdee abaaboo fakkaattee jirti. Bara abaaboon gosa qaba. Abaaboo jiran keessaa ishee kana. Kan birraa biqiltu kan namni hunduu osoo mooraa isaa keessaa qabaate hawwisa. Abaaboo caalaa miidhagdee jirti. Ani fakkaatti abaaboo birraa ta'uun barbaadu. Sababni isaa abaaboon birraa yeroof qofa miidhaga. Yeroon booda immoo miidhaginni isaa ni bada. Kanaafuu ani dubartii miidhaginni ishee gatee godaanu sanaa miti. Akka abaaboo bareedaa malee akka abaaboo coolligdee baddaan jenneenis. Garuu immoo abaaboo fi miidhaginni dubartii tokko ta'uu isaan dagati. Lamaan isaanii iyyuu yeroo isaaniitti baay'ee bareedu. Osoo wattiin hunduu birraa ta'anii abaaboon birraas bakka akka hin banne beekuu qabda. Maal jechuu barbaaddeeti? Nutis akkuma kana kunuunsa barbaannaa jechuu barbaadde. Nama ni kunuunsu. Abaaboon birraa waan kunuunfamee biqilee sitti fakkaati. Ofii isaati yeroo isaa eegee biqilee guddatee miidhaga. Ija namootaatti garuu waan namni kunuunsee itti fakkaata. Kanaafuu wanti ati beekuu qabdu dubartiin illee akka kana. Miidhagina ishee caalaa wallaansoon isheen dabarsitu caala. Ati garuu dubartii wallaansoon irra jirtu fakkaatu. Wallaansoo jireenya kootis dabarsifachuuf dirqama dura kee taa'ee bu'uun qabu. Waan si dhibu dubartii boossu baay'een jaalladha. Sossobuu nama lakkoofsa ta'e. Dubartii boossuun cubbuu akka ta'e hin beektu moo? Akkasuma ilma dhiiraa karaa dhaabuunis bobbuu ta'uu isaan dagati. Si dhaabuu kootiif dhiifama. Akkanaan waan wal bira darbu adabbii qabda. Adabbii akkamii?
adabbiin isaa maal ture? Na dhungadhu. Akkas taanaan osoo ati na ilaaltu si dhungachuu na barbaadu. Ija kee naaf cuunfadhu. Akkas taanaan anaaf salphaadha. Na dhungadhu. Engedda waan ansi arginetti fakkaata. Sima jedhee yaadeensi qabe. Suma miti? Maal jechaa jirta? Hayi engedda mucaa wayyaa suusiiseen ture. Ishee ta'u immoo shokku ishee natti fakkaatti. Engedda galateenya suusiin jedhee mandee ifama guddaa. Akkasi ta'e maa bareeraa nama. Guyyaa sana garuu intala musliimaa natti fakkaatee turte. Baay'ee natti toltee turte. Maatiin koo musliimadha. Amantii immoo mirgamtiire ani kiristaana garuu yeroo tokko amantii isaanii kabajaaf jecha uffata kootii isaan fakkaata. Guyyaa sana garuu bakka hin taa'u. Guyyaa sana dhugaa dubbachuuf baay'een sa namni bakka namni taa'utti nama dhiisee deemuu qabu. Waan rifattee jirtu kan dhiisee deemuu dandeessu. Akkana gargaartuun sitti baqadhee ture. Immoo garuu guyyaa sana kaffaltii malee naan jechaa. Ammas guyyaa sana kaffaltii malee oolmaa siif ooluu qonna irraa. Oolmaa si fooleera oolmaan sirraa qaba naan jechaa jirtu. Oolmaan nama ba'aa guddaa akka ta'e hin beektu. Amma ati ana yaadatte sana yaadachuu baattes guyyaa sana nama oolmaa sirraa qabu. Tole akkas taanaan gatii oolmaa kee deebisuun barbaada. Gatii oolmaa kiyyaa maaliin deebisuu barbaadde? Naaf deebisuu hin dandeessaa? Akkuma ati engedda jettee maddii keetirra dhungadhuun ofii kootiis boqonnaa argata. Dhugaa kee jechaa jirta? Baay'ee natti tola akkas taana. Garuu immoo akka tasoo na laaltus dhungachuu hin danda'u. Ija kee dhungachuu akkas taanaan natti tola. Guyyaa gaarii fakkaata. Bagan isaa rukute. Ana durumaayyuu dhiirri koo waan natti hin tolu. Kun immoo ilmaa keessa bahanii na dhungadhu naan jedhamoo ofumaa isaaniitiif kaballaa argatanii. Akkamittan akkana godhee dhufuu danda'ani garuu. Naman hin beekne akkamittan kabale. Wayyoo. Baay'ee balleesseera natti fakkaata.
Gaafa keenyaatis ilaalan nama waan hundaan guutuu ta'e fakkaatu. Garuu immoo gaafa isin dhiyaatan bakka sana hin jirtu. Maal jechuu barbaaddetti? Isin warroonni dhiirotaa bakka isin eegan jirtan jechuu barbaade. Akkamitti akkas jechuu dandeesse? Guyyaa keessatti dhiirota gowwaa hedduu nama mudachaa oola. Bifti isaanii fi uffannaan isaanii baay'ee bareeda. Garuu immoo amalaan zeeroo. Tarii ati dhiirotaaf ilaalcha gaarii hin qabdu ta'a. Ani akkasumas isiniif ilaalcha gaarii qabaachuu hin danda'u. Sababni isaa isin rakkoo guddaa qabu. Waan hubannoo isaan qabne osoo dubbachuu baattee baay'ee natti tola. Isin hubachuuf beekumsa addaan barbaachisu. Isinitti dhiyaatanii qofa isin baruudha. Akkas taanaan amma na madaalaa jirta jechaadha. Ani sababni siif madaalu hin qabu. Garuu immoo atis madaalirra of hin kaa'in. Eenyu sababa taateef akka kanatti dubbattaa? Maal si galche? An galchuu? Eenyu si galche? Dhiira waliin osoo hin jiru akkamitti qabdee na dhaabuu dandeesse? Moo tuffisaati? Filannoo hin qabu. Kanaafan qabeessi dhaabe. Ifamu. Akka nama baay'ee na beekee ta'uu barbaadan jirtu qayyata. Kana caalmaa si baruun nan barbaachisu beeki. Sitti fakkaateeti gooftaa kiyya. Na baruufis ta'e baay'ee na beekuuf badhaadhuudha moo baattee gaariidha. Ati amala meeqa qabda garuu? Guyyaa sana nama akkanaas hin seene bara. Akka duriif harka xuriitti nafan jedhama mitiire. Waanuma hundaafuu na eegaa jira. Bye bye. Homaa miti. Anis kiyyoo si qabuun dhabu. Ifamu waan jedhame natti fakkaate achitti qonna rakkiseeti. Maal taatee rakkootu jira moo? Homaa waan anaare tokko iyyuu hin qabu. Maaliif fuula guurtaree? Moo isa waliin dhaabadhee haasoo kootti akkatti si aarsa? Ani na ilaallatu. Ati garuu nama hunda waliin maa dhaabbattee haasofta? Inaaffaa akka hin taane qofa. Inaaffaa maalii? Ammaa lam beekaree? Ani amma gara naannootti deebi'aan jiru. Itti deemuu dandeessu. Ani mata cabsa akkanaan danda'u. Akka barbaadde ta'uu hin danda'u. Maal si gargaaru? Homaa akkan siif gugguufu qofaan hafe eeyyama. Tasumaan si gugguufsisuun barbaadu. Carraa tokko qofaan siif kenna. Carraa maali? Na gugguufsisiin siin jechaa jira. Erga jettee haa ta'u. Hodha. Ati waan gaggaarii bituu hin dagatiin. Ani immoo siif gugguufuu hin dagatin. Garuu immoo wantoota hedduutu garaa siif hafa. Isan nan beeka. Ati jalqaba eeyyamamtuu ta'e. Gaafa sana abaaboon kun homaa miti. Ani akkas hin jenne. Dhiirri tokko shamara tokkoof gaafa abaaboo kennu wantoota hedduutu irraa eegama. Isaan keessaa immoo inni tokko hammachuudha. Ani sadarkaa sanarra hin geenyeef malee ofitti si qabu hin wallaalle. Maleetis dhiiruma taateen hammachuu yaaddee turte jechuudha ka. Sababa nan beekneef akkasitti akkatti dubbatu nan beeka. Malee akka ta'e jecha kanaaf arraba kee keessaa hin baasne nan beeka. Maal? Maal jechuu barbaaddeeti? Dubbadhu dhiira miti ati.
Garuu sammuun kee nagaadha miti. Moo hirruu qaba kun? Mooji keeti kun yaanni si ilaallatuun qaba. Maal gochaa jirta? Ofirraa si ittisuu fayyaalii gochaa jira. Siin galuusiif. Mee tasgabbaa'uudhaaf yaali. Atiyyuu tasgabbaa'uuf yaali. Akkas taanaan dhiifama. Baay'ee namatti toltu turtan. Gaafa inni jilbeenfatee abaaboo siif kennu dabalate. Dhiironni marti tokko gurbaa kanaa taane kan namatti tolatu. Ati immoo isaa baate. Waan hundayyoo achi dhaabbadhee sin daawwachaa ture. Dhugaa dubbachuuf irra deebi'een sitti himaa gurbaan gurbaa jaalaadha. Baay'ee walirraa fagaattan lamaan keessanuu gowwootadha. Inni gowwaa ta'uu danda'a. Inni kun immoo laalcha keeti. Garuu anaan gowwaa jechuun waan sitti cimuun fakkaatu. Waan isarra caaltu tokko iyyuu hin qabdu. Amala wal fakkaataa qabdi marti keessan. Dhugaa dubbachuuf taanaan awwaan baay'eedhaan isarra caaluu nan danda'a. Fakkeenyaaf bakka itti dhaabbattu kanatti si gatee hin deemu akka isaa. Amma maal dhabdeeti maaliif narraan deemtu? Atuu nama akkamitti yaaduudha gaafa akkas jettu? An dhuguma nama sitti si gatee deemuudha. Taasuma. Waan manaa baateef hin dagatiin malee. Waan amma naabeef hin dagadhu. Nama kaayoo qabu sitti hin fakkaadhu gaafa akkasitti ni ilaaltu. Garuu siin asitti si gatee hin deemuudha kan isin jechaa jiru. Maaliif sababbii maal taateef? An sababa tokko illee hin qabu. Garuu tasuma asitti si dhiisee hin deemu. Siinsi dhukkuba natti fakkaata. Kan ammaa takka barbaadetti yaadi. Dhugaa rabbiitii asitti si dhiisee hin deemu. Tasuma. An nama eegaa jira. Siin galuusiif narraa deemu. Walumaan eegnaan si jechaa jira. Narraa deemi siin jechaa jira. Siin galuusiif. Kaayyoon kee naa galuu baatus tole nan deema rakkoon. Gaafa akkasitti afaan kee bantu sodaa sitti hin fakkaatin. Shamara ta'uu keetiif qofa waaqa kee galateeffadhu. Maal gochaa jirta? Na doorsisuuf moo kan naannoftee dhufte? Kabaja anaaf hin qabdu taanaan ganaan jireenya kee balleessa. Kun immoo amma siif hin galu nan beeka. Eenyu sababbii taateef akkatti natti dubbattaati qoy? Eenyu akkan ta'e sittan agarsiisa. Gaafa sana quufni kee sirraa gala. Anaafati bar eeggadda kana wal agarree. Eenyu waan taateef akkatti natti dubbatta? Bakka hin jirre fuutee of jiraachisuu keeti ka? Inni kun mirga kooti. Waan si ilaallatu tokko hin qabu. Ammallee baay'ee daangaa darbaa jirta. Osoo dhistee si wayya. Moo karaa dhaabatanii shamara doorsisuutu dhiirummaa ta'e isin biratti? Kana caalmaa akkan dubbadhu nan godhe. Mee waan ati gadi fidduun ilaalu. Isaayyuu moo bakka hin deemu hundatti karaa natti cuftaa dhaabatte? Ati karaa sitti cufuu kootiif boossa miti. Kana booddee carraan jiraachuu keeti baay'ee dhiphaadha. Si galataanaa. Ana bira maal goota? Baay'ee na jibbisiisee jira. Maaltu si jibbisiise? Jireenyi moo kana akki namni itti jiru kun natti hin tolle. Kanaafuu ani maal godhuu danda'a? Homaa garuu iddoo wayii na geessi.
Dhugaa rabbi ati baay'ee qoostama. Qoosaa miti lammeessaa. Iddoo wayinee geessin siin jedhin. Ani hin deemu. Abbaa fee waliin deemuu dandeessa. Maal jechaa jirta? Abbaa fee faana deemuu dandeessa. Si galan jiru? Qo'i maal taateeti jettee akkatti natti haasoftu? Homaan taane ani nagaa kooti. Erga akkas ta'e akkamitti akkana naan jechuu dandeesseera? Na biraa deemuu hin dandeessu atam? Eessan deema? Wanti si godhee ni jira moo? Ati homaa nan goone. Maaf akkana natti taatarii? Qo'i ati maal ta'aa jirtu anaaf hin jedhu? Baay'ee namaa jabde. Lammeessa akka barbaadde ta'uuf mirga qabda. Garuu immoo maal akka taate akkatti natti jijjiiramte natti himi. Ani bar meeshaa miti. Bakkuma namni na kaa'e kan ta'u. Maal akka ati yaaddee akkas ta'aa jirtu naaf hin galle. Har'a sii galuu baatuuf guyyaa tokko sii gala jedhee yaada. Lammeessa maal labdeetti qo'inarraa? Maal barbaaddeet akkas taata? Ani sirraa homaan barbaadu. Sirraa waa barbaaduun obsa bu'u. Qo'i maal ta'aa jirta? Maaliif akkatti natti jijjiiramte? Sitti fakkaate malee ani jijjiiramne. Maal akka taate beekuu baadhus Waaqayyo si haa gargaaru. Amma deemuu dandeessa. Deemus deemuu baadhus sin ilaallatu. Mirga kiyyeen. Waan amala si dhoowwatuu fi maal akka narraa barbaadde natti himi. Anuma akka sirraan barbaanne ni beekta. Garuu nama kabajuu bari. Yeroo darbee akkan si gaddisiise nan beeku. Waan an dubbadde maraaf nama si gaafatu. Ati eenyudha? Ani galataadha. Sagalee kun nan beektu moo? Qo'i ati maaf na furdofta maaf nan dhiisi? Maal irraa barbaaddeetti? Ani homaa sirraa hin barbaanne. Dhiifama si gaafachuufan gara kee dhufe. Anatti waan balleessitu tokko hin qabdu. Amma garuu Waaqayyoon ni sodaattoo ta'e narraa deema. Maaliif akkas naan jetta? Ani balleessaa koo amaniin gara kee dhufe. Ani waan sitti gaddee homaan qabu. Namoota gaddisiistee yoo jiraatte dhaqxee dhiifama gaafachuu ni dandeessa. Biloo, maaliif jechoota sirraa na fageessan akkanatti natti darbatta? Sababbiin ofitti si dhiyeessuu hin barbaanneef. Tole ani nan deema. Rakkoon qabu. Garuu guyyaa tokko nama barbaaddee nama dhabuu dandeessa. Wanti hunduu akka har'aa ta'uu dhiisuu danda'a. Anaaf nama argachuu fi dhabuun waan haaraa miti. Amma garuu ati narraa sokki. Kanan dhufe dhiifama si gaafachuuf malee si kadhachuuf miti. Kadhaa kee faana nas dhaabachaa jiru sitti hin fakkaatin. Qofni kee funyaanitti akka ol sibeessitti argamaa jiru natti fakkaata. Ani quufan qabu. Baay'ee nama tuffatta. Of tuulummaan keetis immoo akkuma bifa keetii nama jibbisiisa. Ati garuu kana waan tokko argaa hin jirtu. Arraba keetti adaba godhadhu. Sitti beeku. Yoon adaba godhachuu baadhee maal keetti beeku? Anoomaas hin godhu. Dhiifama qofaanaaf godhi. Waan balleessite hin qabdu. Balleessaa tokko malee immoo na dura dhaabattee dhiifama na gaafachuun keessa reemti. Si arrabseera. Si sodaachiseera. Waan narraa hin eegamne hedduu raawwadheera Biloo. Biloo jettee na waami. Ani maqaan koo Bilisii. Yoo dhiira taate immoo isa yeroo darbee jette hojii natti agarsiisi. Waan an jedhe maalan qabu. Akka ati yaaddetti immoo carraan lubbuun jiraachuu kootiif baay'ee dhiphoo turte. Ni dagatti immoo sodaatteetti kan na dhiiste. Waan ta'e hundaafuu dhiifama siin jechaa jira. Maaliif nan hubattu? Dhiifamni tooftaa diinaa keessaa isa tokko nan beeka. Ati sammas dhaabbattee fakkeessuu kee dhiistu narraa deema.
garuu deemuu koon dura dhiifamni keenya barbaachisa biroo. Dhiifama naaf godhi jettee sodhamoo baattee natti tole. Garuu dhiifama sonaa guftee siif gaariidha. Ammallee na dorsisaa jettee jechuudha moo? Filannoon kan keeti. Akkam dubbachuu barbaaddeeti? Haga ammaatti anomaan dubbanne. Moo fira ishee gargaaruun qabdu jetteeti kan akkatti na dorsistu? Fira si oolchu qabaachuun kee gaariidha. Garuu firaan narrasitti aanuun qabdu. Baay'ee abshaala ta'uuf yaadi. Waan dubbattuu fi waan gootu mara dursatti yaadi raawwadhu. Yaada keef galatoo waan ta'u immoo walumaan ilaalla. Qirriin dhaadatu. Waan isaan fayyadne faanas yeroo isaan fixu. Arraba kee adabattuuf godhatte si wayya. Dhugaamoo? Yakka ati dalagreef itti gaafatamurra baqachuu wayya jedheen. Ituu si ta'es akkasuma goota. Ani akkamtu miti lakki. Maaliif amma kana baqattare? Inni sin ilaallatu. Garuu ani wannan balleessitu. Garuu akkati miidhamtuun barbaadu. Anaaf hin dhiphatiin. Ofii keetiif osoo yaaddee fayya kana booddee. Ani immoo maaliin godhare? Waan biraaf miti. Garuu ana waliin argamuu keessa. Akkas taanaan wanti fedhe waan dhufu. Waan naatuuf hin qabdu. Fiigaa turte. Fiigichi baay'ee sirraa bareeda. Gaafa rifaatu illee bareeda. Waan namti sirraa rukusin jiruus. Maal labdee dhufte ammaati? Homaa dhabeen dhufneen. Amma gaafati fiigichaan dabarte karaarran ture. Mataa kiyya gubbaa hojjettee dabarte. Rakkoo wayii si mudatee raadheen si hordofee dhufe. Si gargaaruudhaaf. Waaqayyoof haa galatu. Ani rakkoo tokko hin qabu. Fiigicha immoo fayyaa koo eeggachuuf an fiigaa jira. Akkas taanaan anis fayyaa kiyyaaf fiigicha waan an barbaaduuf si wajjin fiiguu barbaada. Ayyamamtu yoo taate. Isa guyyaa biraa fiiga. Amma ani kanan fiiguu barbaadu qofaa koodha. Yookaan immoo uffata ispoortiif mijatu deebiin fidadhee dhufa. Haga sanatti bakka kanatti eeguu dandeessaa? Baay'ee asoftee dhufteetta. Amma natti gororuu dhiisitoo naannoo kanaa deemu. Jechoota filachuu irratti zeeroo akka taate beektaa garooti? Nan beekee. Kanaafuu giiftii koo an fayyadama jechootaa sin barsiisan. Sirraa waan eegamu yeroo kanatti obsa qabaattee an hordofuu qofaan. Hojiin qabdu mooti? Hojii hojjetamutu jira moo? Ati hojii akkamii dandeessa?
Hojii humnaarraa kanaaf hojii hundayyuu hojjechuu hin danda'u. Injira garuu inni hojii humnaa ture. Ayyaala qamaan rakkoo qabasis. Umuriin kee meeqa? Haga dhiyeenya 25 waan darbe natti fakkaata. Umurii kanatti immoo ni yaalta osoo hin taane waan yaalte guutuu milkeessita ture. Ati garuu baay'ee duubatti hafteetta. Maal jechaa jirtaati? Inni kan biraa immoo karaa kanarratti irra deddeebi'ee argamuuf feera. Yoo dandeesse bakka oolmaa kee jijjiira. Isa booddee na dura dhaabachuuf yaali. Ya bayitu baye ya bayo seyo ya bayo seyo kotulala jagisi adeo ya bayitu baye ya bayo seyo ya bayo seyo kotulala jagisi adeo ibidda jalala ya bayo seyo ya bayo Nati kabzizde kaya bayo seyo ya bayo seyo jalala mufumne ya bayo seyo ya bayo seyo badi tanjora kaya bayo seyo ya bayo seyo otuna lal jagizi adeo Salale jalli tappa gamanatti loomi karatan. Atileetiidhaas, artistiidhaas. Ati garuu bakkuma miidha jirta. Garuu immoo sagaleen kee baay'ee bareeda. Galatoomi. Garuu immoo kaleessa bilbila kee waan asirraan fudhanneef akka nagaan galteellee si gaafachuu hin dandeenye. Isa dagadhu. Ani nagaan galee hin jira galata waaqayyo. Garuu immoo amma sirbichaa adda kuttee sanatti naafuufi. Siin sirbuun barbaada. Maal rakkoo qaba onaa sirbitan sirba baay'een jaaladha barsanaaf. Tole. Yoon si sirbe maal naaf goota? Akkuma baratame maddi kee gubbaa kaballaan xaansii godha. Moo inni si xixishaata? Gaaffii tokko si gaafadhu. Dura naas sirbiitiin isa booddee na gaafadhu. Ofii keetiif dursa laachuun kee gaarii. Garuu maaliif ilaalcha akkanaa naaf qabaatta? Ilaalcha akkamii? Kabaja anaaf hin qabdu. Baay'ee gadi buustee ni ilaalta. Dhiira gowwaa na gochuu barbaadda. Akkamitti akkasitti yaaduu dandeesse? Ati bakkee koo laaltee nama daaluu dandeessa. Garuu ani nama ati yaaddu sana miti. Maal taateeti? Maaf of tuffatta akkatti? Situ ana tuffata. Isan sitti maal jira? Ani immoo anatu si tuffata? Kana caalmaa akkamitti na tuffatta? Osoon tuffii kee qabaadheera ta'e akkattis Facebook kee taa'uu dhisituu naannoo ati jirtuu nuun darbuun ture. Tarii ati yeroo kee dabarfachuu dhuftee ta'uu mala. Kana waan an beekuun qabu. Nan beeka. Ani fati walitti dhufeenya gaarii hin qabu. Inni kun immoo akkatti yaaddu si godheera taanaan baay'ee dhiifama guddaa. Natti fakkaachuu qofa miti. Akka baay'ee ana tuffattu nan beeka. Akka barbaaddetti yaaduu dandeessa. Ani garuu tuffii namaan qaba. Waan gaaffii natti ta'an hedduun qaba. Si gaafadhu. Tole na gaafachuu hin dandeessa. Akkamitti natti goruu dandeessi? Sagaleen kee fagoodhaa nama waama. Dhugaa kee jechaa jirtaa? Wanta akkasiiti. Akkas taanaan kadhaa tokko malee siif sirba. Naaf sirbi jedhee sin kadhadhu.
Yoo barbaadde sirbuu na dandeessaa, yoo barbaanne immoo dhiisi. Tole akkas taanaan dhufama. Naan sirbiitu moo? Akkamsiif sirbu garaa keerraa barbaadda taanaan rakkoon qabu. Yoo hin sirbi taatee naa sirbi. Kana caalaa na kadhadhaan baay'isin kaa. Jaalalaan namooti onnee koo boojite diniina jaalala lokoo koo goota jaalala. Jaalalaan namooti onnee koo boojite diniina jaalala lokoo koo goota jaalala. Maal taate? Sittin tolle moo maaliif calliste? Lakki homaan taane. Sirba biraa si sirbuu sittin tolle? Daqiiqaa muraasa keessatti waan baay'ee na yaadachiiste kanaaf hin callise. Malee sagaleen kee baay'ee bareeda. Akkas taanaan sirba biraa tokkoon si dabala. Lakkiin gaa amma mana galee iddoon deemuu qaba. Tolee waliin deemuu dandeenya? Aaraa lakki hin dandeenyu. Ganaan mana galee kara mana barumsaa deemu. Akkas taanaan si geggeessaa gaa? Adeemu. Maal akka jabbii aannan godhute si godhasi naannoo kana keessatti. Inni itti shamara faana akkas taatu moo takkaa shamara geggeessitee hin beektu? Maaloo inni takkas taatu? Obboleessi wal beeknamoo? Eeyyeen an sirriittan si beekaa. Gaafati dubartii faana gaafa hunda akka gowwaa taatu karaa irratti. Gaafati ishee jala kaattu sirriittan si beekaa. Akkam barbaade yoon ta'e si ilaallatamoo? Inni waan na galchuu qabu. Garuu booda akka ittiin gaabbineefan sitti maala. Maaltu si galche siin? Inni nan galchu nan beeka. Garuu wal baruu hin dandeenya naafati. An dhimman si baruuf hin qabu. Guyyaa tokko si fayyaduu hin danda'a. Akka tasaa. Kanaafuu na walii wal baruudhaaf yaali. Ishee wajjin wal beekta taanaan ishee ma wajjiniin dhaqitu maradhu. Isheen siif maal keedhaan? Ishee takkasu taaltuuf. Isheen anaaf jaalallee kiyya. Dhugaa kee jechaa jirta? Eeyyeen dhugaa kooti. Yoomii kaatanii akan jaalallee olii taatanis. Isheen jaalallee koo ijoollummaati. Ahaa. Jaalallee kee ijoollummaa taanaan haga yeroo kanaatti kan isin waliin fuudhin mana dhaabbatiin jirtaniif gaa'ilan dhaabiin kan isin jirtaniif sababa hiyyummaadha jechuudha. Sun ilkaan keessirraati gadi narcaasin ija koo duraa deema. Ati dhiiraati ilkaan kiyya nama harcaasi. Jabbi. Okkotee akkasii kana dubartii faana akkasitti gororee mandara keessatti kan dubartii akka nutti xibaartu.
Inni ati gaafa ana bira dhuftu moloksee gootu maaloodha. Inni nan galchiyu. Bakka Waaqayyoo onnee jaallatu qofa siif laatisi. Waan hundayyuu dhageen jira. Ati hojiin qabdu bakka hin deemu hundatti gufuunatti ta'uun alatti. Hojii qabaadhee dhabeen isin ilaallatu. Garuu gurbaan dhingiddaa suni jaalallee kee ijoollummaa akka ta'e agarraatti maafnatti. Maaliif na dhoksite? Gurbaa kam jettaati? Saniifiyyuu immoo waan fedhee honaaf ta'e maaltu si laallata? Inni nan laallatu nan beeka. Garuu gaafa na taasee isheen jaalallee koo ijoollummaadhaan nan jedhe. Hinaaffaa ta'u waan fiittisee natti hin beeku. Kanaafan gara geera. Jaalallee koo ijoollummaa? Eeyyee jaalallee koo ijoollummaadhaan. Tole haa ta'u. Siin maaltu si laallata natti dhuftee natti taasifte kan? Ani bar qalbiin koo si bira jirti. Guyyaa sanaa kaasee si yaaduu dhiisuu hin dandeenye. Dhugaa keeti? Eeyyeen dhugaa kooti. Gaafa inni isheen jaalallee koo ijoollummaadha. Baay'een jaalladhaa ishee dhabuun barbaadu naan jedhe baay'een hin haafetu. Kanaafan dadhabee gara kee dhufu murteesse. Garuu ati barnoota baratteetta? Eeyyeen baradheera. Nama barate hin fakkaadhu. Garuu hojiin kee hunduu nama barate si fakkeessu. Namni barate maal fakkaachuu qaba? Moo namni barate nama hin jaallatu jedhamee barreeffamee jira. Moo maaliif akkasitti natti taasifta? Namni barate immoo akka kee kanatti gowwaan ta'u. Ani gowwaa miti akkasitti nan hubatinati. Ilaalcha kana yoo of keessaa balleessite. Amma waan hundaafuu waan gaarii natti himte. Garuu si'in ammaan booddee ija kootiin of duratti si arguun barbaadu. Maali biloo? Ati garuu dhiira salphataa akkamiiti? Deekuma xiqqoo kana keessattuu dukkana akkamitti odeessita? Biloo maal taati? Maaltu si muddate? Biloo itti arraba kee natti hin dheeressin. Xiqqumallee hin qaanoftu ati qoy. Maal taati? Maalan sitti balleessi? Amma nagaa mana biraa deemte miti? Sitti dhiyaachuun koo miira akkasii keessatti uumee jira taanaan natti. Maal jechaa jirtaa biloo? Maaliif odeessitari? Maaltu jaalallee kee ijoollummaa na godhe? Ani fati wal beekna? Eenyutu akkasiin jedhee? Kan maatiitti odeessite ka namni biraa eenyu jira? Biloo, siif wanta siin gallatu jira bara. Maaltu naaf hin galin? Naaf ibsimee maaltu jira? Balleessaa koo nan amana. Akkas jedhee dubbachuun narra hin turre. Garuu immoo tasgabbaa'ii na hubadhu. Kana caalaa akkamitti si dhaggeeffadhu? Akkuma ati na biraa deemteen namni ati jettu kun dhufee na doorsisuu jalqabe. Ani isa areen akkasitti dubbadde. Wanti ati beekuu qabdu ani tasuma jaalallee kee ta'uu hin danda'u. Wanta akkanaa yaaddeessa taanaan achumatti fixattee dhufuu hin dandeessa. Baay'ee balleesseen jira. Dhiifama naaf godhu. Qoy gaafa namni isinitti dhiyaatu simmatee duriin keessan jaalaluma miti? Hinaaffaa ta'uu xiiqii. Kana lamaan keessaa tokko haa ta'u.
akkan akkas jedhee dubbadhu na godhe. Dhiifama bulla. Waan dubbattuu fi bakka itti dubbattu beeki. Waanuma afaanitti dhufe qofa naasee. Tole dhiifama bulla. Dogongorri kee guddaa akka ta'e beeki garuu. Gocha koo sirrii akka hin taane bareedina dhiifama siin jechaa irraa bara. Dhiifama naaf godhe. Arrawaa tokkoon sitti maal? Jireenya kee keessatti miidhaman barbaaddu yoo ta'e bilisee irraa fagaadhu. Irraan fagaadhu ishee ejjinee akkan barbaade ta'a yoo jetta ta'e immoo itti deemtee ilaaluu dandeessa. Ati maal labdeeti garuu kan na hordoftu? Kan hin gaafa hunda si faana deemuuf hordoffii sitti hin fakkaate. Ansi hordofaan jiru. Garuu haga irraatti bilisee faana inni takkas taatu eenyummaa bilisee waan beektu hin qabdu. Biliseen eenyu akka taate haga irraatti hin beektu. Har'a sitti himuun barbaada. Ati bilisee eessatti beekta? Bilisee jechuun barii akka tamma argitu kana miti. Akka har'a taatu kanas miti. Eenyummaa ishee kaleessaa osoo beektee itti sittee ishee haasofsiisuudhaaf hin yaaltu. Wanta sitti himaa jiru kana amanuu dhiisuu dandeessa. Fakkeessuun immoo amaluma isaaniidha. Sitti fakkeessaa jirti siin jechuu barbaadeen. Waan haasa'uuf yaadde haasa'i. Dubbii dheeressaan waliin obboleessu. Yoo dandeesse obsaan na dhaggeeffachuu yaale. Hin dandeessu taanaan immoo dhiisuu dandeessa. Angaruu wanta sitti himaa jiru waan lubbuu kee oolchuu danda'udha. Tole itti fufii si dhaggeeffachaa jira. Bilisee jechuun dubartii baay'ee gara jabeettiidhaan. Lafaa kaateema waan sitti dhiyaattee naannoo kana keessa si jinjoora haaltu sitti hin fakkaate. Narraa deemuu hin dandeessaa amma? Eenyummaa bilisee isa dhugaa baruun sababa si dhukkubsuuf akka takkasitti taasiftu nan beeka. Garuu rakkoo hin qabu sirraa deemuu nan danda'a. Ani ishee barreessi dhiisees faayidaa naaf hin qabu. Amma narraa deemu. Kanaafuu filannoon kee dhuma akkan sirraa deemuudha jechuudha. Akkas taanaan gaariidha. Dhufaa jirtu iyyuu kunno ishee eegaa jirta jechuudha. Akkas taanaan sitti haa tolu. Gaafa miidhamtu immoo maaliif akka miidhamtee irra deebitee dhuftee nan gaafate. Yeroo gaarii dabarsaa wajjin. Gurbaa kana waliin eessatti wal beektu? Anatus gaafachuu qaba natti fakkaata. Isin eessatti wal beektu? Maal siin jechaa ture? Homaa waan naan jedheen qabu. Garuu inni sirriitti si beeka. Akka jedhu taanaan. Inni eessatti na beeka? Sanayyuu maal siin jedhee deemee maaf na dhoksite natti himtu? Waan si dhoksee hin qabu. Akka si beeku qofa natti dubbate. Ati dhuftee na biraa deemi. Akkas taanaan baay'ee gaariidha. Maaltu gaariidha? Hundumti isaayyuu. Na namantu taanaan waan gochuu danda'u hin qabu. Isin akkamittiin bakka tokko teessanii haasa'uu dandeessan jalqabayyuu? Bakkan taa'u kan dhufe isa malee ana miti. Garuu akkanaan isin argetti nama walii galee mariirra jiru fakkaattu. Waan si biratti na argeef si ammeessuuf anatti deddeebi'aa jira malee kana dura anaaf inni wal beeku kan qabu. Ati amma waan feete jettee sobuu ni dandeessa. Garuu an ofii kootii waan hunduma isaayyuu bira nan ga'a. Bilisee tasgabbaa'e. Bilisee tasgabbaa'e maaliif na hubatu? Maal akkan si hubadhu barbaadde kana caalmaa? Diraamaa akkamiin irratti hojjechuu barbaaddaniiti? Biloo diraamaa maalii jetta? Maaliif na namantu? Tole, akkas taanaan inni maal siin jedhee akka deeme natti waa'ee koo jechuudha. Homaa waan dubbate hin qabu biloo. Akkas taanaan lammata nan hordofi. Bakka hin jirullee dogongortee akkan gee. Tole tasgabbaa'e sittan himaa. Garuu ani isa hin amanne gaafanne akkana naan jedhu. Amantee dhiistee inni nan galchu. Garuu immoo inni waan jedhe hundaa dhaga'uun barbaada. Ati dubartii akka gara jabeetti akka taatee fi ana miidhuuf akka natti dhiyaattee anatti himaa ture. Garuu ani isa hin amanneen. Maaliif sobda?
Kana qofa dubbatee sirraa adda ba'e? Eeyyee dhugaadha. Kanuma qofa dubbatee si argee anarraa adda ba'e. Inni eessatti akka na beeku maaliif hin gaafanne akkas taana? Gaafadheen ture garuu ijoollummaadhaa kaasee akkasi beeku natti himee ture. Baay'ee gaariidha. Garuummoo ani waa tokko taana situtti gaafatama kana booddee. Maaliif? Akka inni ana hordofuuf karaa ta'aa jirta. Kanaafuu itti gaafatamta. Biluu rakkoo kan biraa keessaa nan galchiin maaloo? Rakkoo biraa maal qabda? An gaafa na ilaaltu nama gammachuu qabu sitti fakkaachuu hin danda'a. Garuu an akkas miti. Mee maal taateeti immoo natti? Guyyaa biraa toonti mee na hubachuu dandeessa. Har'a garuu an attaafu. Tole akka barbaadde. Garuu immoo amma na dabarsee ani iddoon deemuu qaba. Eessa deema? Ohoo, bakka deemuu qaba siin jedheera qorannaa natti hin baay'isinaan. Si faana deemuu hin danda'u? Akka ati na faana deemtu hin barbaaddu. Booddee si faana deemuu na barbaaddi. Eenyu waan taateef kan deemtee waa'ee koo odeessituuf? Ganna lakkisina dhukkubsaa taate. Aga ati dhimma waa'ee koo odeessituuf natti himtutti gasin dhiisu. An dhimma kee wanta nu odeessin qabu. An bar dhiiraan dubartiin asiiti mooti. Eenyutu dubartii amantu godhe? Ati baru nama waan dubbatu waa tokko hin beekne wallaaladha. Amma ganna lakkisiitii waan barbaade na gaafadhu. Akka kanatti anumaa dubbachuu hin danda'u. Gaafa karaa kanarratti si ilaalan dhiira fakkaata. Garuu ati dhiira iyyuu miti. Dhiira ta'uu dhiisuu koo ganna lakkisiitii na laali. Gasi lakkiseera maal abbaa kee fidda? Ati garuu sammuun kee nagaadha. Akkamitti bakka hin taa'utti dhuftee na qabdaan? Waan akkasii hin danda'u. Abbaa barbaadetti geeffadhus akkasii. Maal jechaa jirta? Isayyuu moo ni haasoftaa dhiira taate? Dhiira ta'uu koon shakkii taate. Moo maal yaaddidha kan akka kanatti natti haasuuf? Arraba keetiin narraa adabadhuun siin jechaa jira. Wanta ati gochaa jirtu garuu guyyaa tokko gatii akkasii kaffalchiisu hin bagate. Gatii kaffaluun hagam akka ulfaataa ta'e sitti agarsiisa. Amma garuu deemtee akka barbaaddetti odeessuu hin dandeessa tole. Oduu jettee afaan na gogsaan oole. Maal akka dubbadhee fi maal akka dhageessee dhufte eenyu akkasitti mee natti miti deemi. Afaan kee narraa cufi. Akka kanatti natti haasofuu mirga tokko hin qabdu tole. Akkamsi godhaa jiraasi. Quufa akkamiidhaan itti akkasitti natti haasoftu. Dhiira ta'uu koon dagatte moo? Akka barbaade yoo na godhe sin galchu. Garuu moo eessatti na beektaa isheen akkas jettee deemtee waa'ee koo odeessita? Eessatti na beekta moo maal jettee na gaafachaa jirtaati? Eeyyeen eessatti na beekta? Nama addaa wayii of gochuuf of yaalaan jirtu ammati. Nama an sin beekne wayii. Siinsi beekuu mitiiti maatii kee waliin an si beekasi. Jala mureensitti maqaa. Dhugaamu? Ati akka barbaaddetti qoosuu dandeessa. Akka nama nan beeknetti kanaan duras natti dhiyaattee na baruuf yaalteetta. Amantuu samanuu baattu san garuu sirriittan si beeka. Amma immoo akka barbaadde haa ta'uu dandeessa. Eessa akka turtee fi eenyummaa kee sirriittan beeka. Dhageessa. Kana caalmaa akka afaan kee natti bantu hin barbaadu. Ammaan booddee si gaatole. Dubartiin baay'ee jaalladhus dhabeera. Obboleessaan baay'ee jaalladhus dhabeera. Sababa isheetti maatii kiyyaarraas adda ba'eera. Akkamittiin jechuun koo maalirraa kan kee ishee dhabde? Akkan itti ishee dhabee osoo hin ta'in akkan itti maatii kiyya dhabeetu na gaddisiisa. Kana jedhee natti miikaa maaf na dhibsitaa? Dubartii sobduu fakkeessituu ni beektaa? Dubartii akkanaa wajjiniin yeroo dheeraa dabarse. Akkamitti dabarsuu dandeesse? Seenaan isaa dheeraadha. Garuu sababa isheetiin obboleessa kiyyas maatii kiyyas dhabeera.
Maaliif waan keessa kee jiru baaftee natti hin himtu? Qofaa kee maaliif itti dhiphattaan? Maal naaf gochuu dandeessa kana booda? Yoo waan keessa kee jiru nama si cinaa jirutti baastee himatte boqonnaa argachuu dandeessa jedhe. Anaaf ati haga yoomii waliin turuu dandeenya? Maaliif gaafii kanaa na gaafattari? Tariyaan bornan gaabba waan anarra dubbadheef jedheeni. Waan si gaabbisiisu dubbachuu irrallee dhiisuu wayya dhugaa kee jetti. Eeyyeen yeroo lama gaabburra dhiisuu wayya. Ati garuu amala akkamii qabda? Amalli koos hin taane. Dursumaayyuu waan hin xumurree calqabuu hin qabdu turte. Ani immoo wanta akkanaa garaan araasan jaalladhu. Ilaa bakki nuun jirruu fi yeroo nuun amma qabnu waan nuun geenyeefan callise guyyaa biraa siin xumuru. Guyyaa biraa immoo haalonni nan keessa jiru akkan gara kee dhufnee daangeessuu danda'u. Kanaafuu wanta jalqabde kana uummatni naaf xumuri. Biloo seenaa kiyya darbee baruun caalmaa anaannatti siqiitii na baruudhaaf yaali. Akkan sin barreef dangaa gochaa ana baruuf yaaliin ulfaatu? Eeyyeen sirriidha. Garuu karaa dandeessuun atis na hubachuudhaaf yaali. Amala baay'ee fokkisaa akka qabdu garuu beektaa? Eeyyeen nan beeka. Amala koo keessaa waan keessa koo jiru baasee namatti himachuun baay'ee na rakkisa. Kun immoo amala koo keessaatii fokkisaadha. Anis kanumaafan akkasiin jedhe. Ifa manaaf godhu garuu waan tokko si gaafachuun barbaada yoo fedha keetiif. Na gaafachuu dandeessa. Garuu immoo deebii isaan irraan eegi. Gaaffiin deebii hin qabne jira moo bila? Ta'uu san siif deebisuu hin danda'u. Ati garuu immoo gaaffii keetti fufuu dandeessa. Akkamittiin fedha kee malee si gaafachuu danda'a? Ani fedhan qabu siin hin jenne. Kanan jedhe gaaffii keetiif deebii hin qabudha. Gaaffii kootiif deebii dhabuu keef galatoomne. Atis immoo jalqabdee xumuruu dhabuu keef galatoomne. Kanatu si aarsee? Eeyyani kaa maaliif ani narreere? Tole, amma ani deemuu barbaada. Eessa deemtu? Jechuun maaliif deemtu? Durayyuu ati waan na dhiphiseen qaba jettee na waamna nan dhufe. Amma immoo sababii dhiphina keetti dhageera. Kanaafuu nan deema. Natti haaraa jirta Biloo. Ani dhimma sitti aaruuf hin qabu. Akkas taanaan anis gaaffii koo si gaafadhee deebii dhabee aaruun barbaada. Ani bar jalqabayyuu sin dhorkine. Garuu natti hin gadditu jedhee yaada. Sitti gadduu dhiisiti anu fi kootitu tasuma gaddeen beeku. Kanaafuu yoo gaaffii qabaatte ta'e natti himu. Yoon qabaattu ta'e immoo nan deema. Tolee dhiifama. Wanta si gaafachuu barbaade jaalalli qabdaati garuu jechuun nama jaallattu. Maaf sodaachaa na gaafattari? Moo hiriyaa keessan irraa waan dhageesse qabdu? Tasuma akkas miti Biloo. Anumatu yaadee si gaafate. Ati akkamitti waan akkanaa yaaddee na gaafachuu dandeesse? Tolee dhiifama. Dhiifama itti nagaadii of iyyaale. Hamma kana sobuus hin barbaachisu. Amma maalan balleesse? Dhiifamni mata duree dhiirota maraati. Gaafa gaabbitan osoo hin taane kiyyoo gaafa dubartiif xaxxanii isin akkana taatan. Kun immoo tasumaa na biratti hin hojjetu. Dhugaadhaan kana yaadee miriitti maal taate? Ani wanta dhiifamaan jalqabamee dhiifamaan xumuramu baay'ee sodaadha. Kanaafuu wanta akkana bakkuma barteetti deeffata. Akkuma kanaan dura sitti mee si dhiistee deemteetti.
isa iyyuu bakkuma teessutti. Oromoon maal jedhee akka mammaaku beektaa? Hima didduun du'an didduu jedha gaafa mammaaku. Wanti kanaan dura sitti maa ture hundi isaayyuu deemee waan siif galaadhu natti fakkaata. Ati garuu eessatti ishee beekta? Maaliif na hordoftee waa ishee natti haasofta? Gaaffii akkanaa na gaafachuun kee gaariidha. Kan duraarraa amma waan na amanaartu natti fakkaata. Kan na amantu taanaan immoo waa ishee tokko tokkoon sitti himaa. Isa waanan si amanuu hin qabu. Garuu waan natti himuu barbaaddu natti himii addanaa deemi. Awwaanan sitti himuu nan dhageessu yoo taate. Wanta sitti dubbadhu hunda obsaan nan dhaggeeffattu yoo taate. Guyyaadhaa gara guyyaatti rakkoo keessa galta. Kanaafuu na amanuu qabdu. An callisee si amanuu hin danda'u. Na amanuu dhiisuun mirga keeti waan na galchuu hin qabu. Garuu gaaffii tokkoon si gaafachuu barbaada. Maal na gaafatta? Maaliif gowwaa wayii taataati? Ati baay'ee ishee jaallattaa miti? Akka yaaddutti ishee malee jiraachuu hin dandeessu. Ishee malee dubartiin kan biraa sitti mul'ataa hin jirtu. Waan sirraa hin beekamne sitti fakkaates. Garuu ishee jaallachuudhaa fi amilee illee waan qabdu natti hin fakkaatu. Isheen nama jaallatamtu illee miti. Kan akkamitti beekuu dadhabdeeti? Maal haasoftaa ati obboleessu? Ati qoosuu dandeessaan. Haasaa qofa sitti fakkaachuus danda'a. Garuu obsaan maaliif nan dhaggeeffatti? Dhaggeeffachaan jira dubbadhu. Maal sitti fakkaata obboleessa ko? Intalli faana jooraa jirtu kuni baay'ee sobduudhaan, baay'ee fakkeessituudhaan, dubartii baay'ee xawwalwaalleedhaan. Ani immoo dubartii akkasii uumama kootti hin jaalladhu. Waan narra ga'ee akka sirra hin geenyeefan sitti maali. Kanaafuu dirqama na hubachuu qabda. Nan hubattu yoo taate immoo akkuma kanaan dura siin jedhetti adeemtee ilaaluu dandeessa. Kun immoo wanti sitti maa jiru hundisaa guyyaa tokko siif galuu danda'a. Kanaafuu na hubachuuf yaalii. Ati eessatti akkas ta'uu ishee barteeti? Wayii ishee natti mi'achuun kee gaariidhaan. Amma hin dandeenyes wayii ishee gabaabsisitti muudhaaf na yaala. Garuu seenaan ishee dheeraadha. Dubartii qoosaa sitti hin fakkaate. Baay'ee dubartii hamtuudha bara. Kunoo dhuftee jirti ishee biratti nutti. Ani dhimma isa waliin haasoo baay'ee qaba. Deeme maal laafatti? Waan dubbachuu barbaade dubbatta. Bakka kana turuuf natti hin tolu. Yeroo illee qabu. Kanaafuu waan dubbachuu barbaade. Ofitti amanamummaa keetiif baay'een si ajaa'ibsifadhe. Garuu immoo haga ammaatti ati dhiira ta'uu fi ta'uu dhiisuu kee waan hin beeku tokko hin jiru. Isa kana baruu barbaadda taanaan dhiira ta'uuf dhiisuu koo sittan agarsiisa. Fedha yooti qabaatte qofa kan ta'uu danda'u kun hundu. Baay'ee akka qofti ati ofii keetii irratti beekuu baattus ani guyyaa tokko sittan agarsiisa. Kana booda adasiif gala. Amma ati dhaadhattee duuteettaan. Homaa wanti si hafee tokko hin jiru akka ati yaaddutti. Garuu hanqina dhiirummaati jettu kana sittan agarsiisa guyyaa tokko. Hanquu ta'uu kee beekuun iyyuu waan tokkodha. Isaaf immoo walumaan ilaalla. Kana hunda kan fiiddee dhufteef akka kanatti afaan kee banuudhaafi. Dhageessa kana booddee iddoo galataan dhaabatu dhaabatteerta taanan ija keensi keessatti balleessa. Gurbaa kana faana kana dura waliin beektu taana akkamittiin sa'aatiin si biraa deemetti dhufee si bira taa'uu dandeenya. Dhugaan hin beeku. Waan inni na hordofuuf isan hin beeku. Na dhoksuuf yaalteetiin malee immoo isa osoo hin beekin haftee miti ati. Ani ergan si bareen ija kiyyaan isa arge. Kana duraan isan beekuun ture. Dhugaa kee jechaa jirta? Eeyyeen dhugaadha. Ansiin sobu. Akkas taanaan immoo sababa kootiif rakkachaa jirta jechuudha. Amma naaf galeera. Ansiif jedhee homaa waan an ta'e hin qabu. Biloo akkasiin jedhiin. Wanti kana caalu osoo sitti hin dhufin amma narraa fagaachuu qabda. Maaliif?
sababa kiyyaaf jettee nama biraa olii wal dhabuun qabdu. Kanaafuu narraa fagaadhu. Inni kan na bira dhufuuf si ammeessuuf malee dhimma biraa na biraa hin qabu bara. Kanaafuu ani Amina koo sirraa dhaga'uura sirraa fagaachuun barbaada. Siin galuusiif. Akkasuma akkas ta'uu hin qabu Biloo. Akkas naan hin jedhin. Anaan nan sossobi. Yoo ni dandeessa ta'e narraa fagaadhu. Biloo inni seenaa kaleessaa kaasee dubbachuu danda'a. Ani garuu kanan beeku bilisee har'aati. Inni waan barbaade yoo jedhe anaan nan ilaallatu. Kanaafuu ana dhiistee hin deemu. Ani seenaa dabarsee hin qabu. Badaa seenaa kiyyaa dhageesseetta taanaan immoo barumsa siif haa ta'u. Maaliif amma kana namii dhufta taafatta garuu? Anaaf ati kana dura wal beekna? Obboleessa maal godheensi miidhaa jiraan? Waan dubbachaa jirtu garuu beektaa? Maaliif anaaf bilisee gidduu deddeebi'u? Rakkoo ani hin beekne maal qabdu isin? Ani isin gidduu deddeebi'aa hin jiru. Waan isin galle hedduutu jira. Isin gidduun deddeebi'aa yeroo osoo hin taane an dhimma koon xumurachaa jira. Siif hin galu garuu siif. Anarraa dhimma maalii qabdaati? Maaliif dafee waa siin galuusi? Sirraan dhimma qabaa siin jechaa hin jiru. Irra deddeebitee dogongoran hojjetaniin siin jechaa jira. Anaaf Biloo gidduudha dhimma maalii xumurattare? Dhugaadhaati baay'ee nama ajaa'ibdaan. Bilisee irraa maqaa ishee gara Bilootti geddirteetta. Baay'ee nama ajaa'ibaadha. Karaa kanaan baay'een si dinqisiifadha. Inni adda addummaa maalii qaba jetteeti? Biloo jedhee bilisee jedhee tokkuma jedheen inni hiika gara biraan qabu. Waan namni yaadu hunduu karaa namni yaaduun utuu namaaf xumurama ta'ee anatu kanaan dura milkaa'aa ture. Wanta ati amma yaadaa jirtu akka ati yaaddutti siif xumurama taanaanis baay'ee gaariidha. Itti deemtee ilaaluu dandeessa. Kanaan dura sitti meera amma sirra deebiin sitti. Maaltu naa xumurama? Waan biraa maaltu jira? Kan ati jalqabde ka. Ammaalin jalqabe maal haasaa jirta? Ammaalan jalqabee jaalala ka. Waan namni sirratti hin beekne sitti hin fakkaate. An sirratti beeku mitiiti namni hunduu karaa kanarraa sirratti beekaadha. Jaalala gaafa jalqaban abbaarraa kan beekamne beekuu qabda. Sirratti beekameera waa hundaaf. Hin dogoggoriin. Irra deebitee maaliif dogongortaati? Hin dogongoriin maaliif naan jette? Ofii keetii dogongoraa jirta. Kanaan dura sitti meera har'a sirra deebi'een sitti himaa inaaffaa sitti fakkaachuu danda'a. Garuu isheen nama siif taatu miti. Yeroo meeqa irra deddeebi'ee sitti himaa? Isa iyyuu moo isheen gaafachuuf bakka hin jirutti deemteedha kan itti dhuftu. Kanaafuu hin dogongorin naan jechuu kee dura ofii keetiin dogongorii. Karaa keetti deebi'i. Maaliif naaf hin taatu siif hin taatu kan jettu maa jechuudha? Maaliif naaf hin taatu itti irra deebitee nan gaafate. An sitti meen jira yeroo darbe sirra deebi'ee sitti meera amma sirra deebi'ee sitti meera siif hin taatu siif hin taatu. Kana caalmaa si dura turuun barbaadu. Iddoon deemuun qaba. Bakka hin jirus lammata dhuftee nan jeeqe.
Biloo balleessaa koo malee dhiifama si gaafachuu waan natti ulfaateef si bilbiluu dhabe. Si bilbiluu dhiisuu koof dhiifama naaf godhe. Ammaati kan dhuftee as teesseef akkanan dhiifama si gaafadhuuf moo dhiifama na gaafachuuf? Ati immoo maal natti balleessitee dhiifama na gaafatta? Maal fakkaata akkasitti noobattu beekuu baadhus kaleessa balleessan hundumtiyyuu kiyya ture. Sanaaf immoo dhiifama naaf godhe. Homaa rakkoo hin qabu. Garuu galatoomne. Maaliif? Garaa dhiifamaa naaf qabaachuu keef. Ani bar dafee naara malee garaan kiyyaa mina qabaatee miti. Garuu immoo guyyaa biraa si gaddisiisee taanaan akkanatti hin fanne tole. Garuu baay'ee akkana aarsituu ni beektaa Biloo? Nan beeka. Garuu immoo hamma walirraa fagaannuutti dandeenya. Akkas immoo hin jedhin. Anaaf siin wanti gargar nu fageessu tokko illee hin jiru. Waan baay'eetu walirraa nu fageessa. Fakkeenyaaf maaltu walirraa nu fageessa? Ani wanta best friendii maal jedhan sana hin jaalladhu. Akkas ilaalaa jiru kanatti immoo garas deemaa jirta. Kanaaf walitti dhufeenya keenya waan turu natti fakkaatu. Maal jechuudha Biloo nanaasisaa jirta bara? Naaf hin galle. Har'a siif galuu baatus guyyaa tokko siif gala.